Qabeenyaa ishee illee lafa hin beeknee fi ani wallaaltu waan ta'e waan hin beeknee fi galfata godhee isinitti kennadha. Caalaa moo waan isin ejjinaa isa hin qabu. Amma ammaatti harka poolisiidhaan hin to'atamne amman kaleessa informationii qabutti. Bilbilli ijoollee kana amma ammaatti harka poolisii hin jiru. Harka nama dhuunfaa yookaan harka takaraa sanaa jira. Mucaa kana gamada irraa kutanii akka sareetti namni ergasii achi dubbise iyyuu hin jiru. An keessan beeka ergite nyaate namni nan beeka jedhu dhufee natti haaba'oonaan. Isheen achi reeffi ishee mana sanaa fuudhamee kaasee namni duukaa taaraa jiru. Kunoo gurbaa kana booneedha. Irratti bilbila amma isaan nu uffanitti amma isaan nu arrabsanitti irratti bilbila. Amma qaamaan lafa isheen kaleessa mucaan kun duutetti. Buraayyuu deemnee namoota hedduu quunnamnee akkam isin quba qabdu lakki nuun quban qabnu mucaan kun iddoo akkasitti duute iddoo keenya miti magaalaa Finfinnee qabateera akkasidha. Ishi kana dubbachuu yakkadhaa jara keenya kana dubbachuu yakkadhaa maaltu nama yakkisiise. Ishi maatii kana ni immoo dhaggeeffadhaa maatii boonii immoo dhaggeeffadhaa isinitti nima. Maybe dhuguma ariifachuun hin danda'ama. Garuu immoo maaliif akka hin ariifatame beektu miidiyaa kana gubbaa irratti wal ga'anii chaalenjii qopheessanii booniin duuteetti waan ta'eef isa kaanis ajjeesuufi jedhanii chaalenjii qopheessanii poolisotatu harkaa qabaa wanta kana bilbilli isaanii hundi isaanii poolisii harka jira dhiisaa poolisiidhaaf nuun jedhanii afaan nu qubachiisan. Kaleessa deemnee gaafa qorannu poolisiin quban qabu yaa jara keenya kana dubbachuun maaliif yakka ta'e. Mee dhuguma maatiin boonee yaa Oromoo guyyaa jaha booddee osoo dhuguma haqa mucaa kootii naaf falmaa jedhani namni gastii irra taa'u jira. Dheengadda ijoollee ambootti tumamte sana gargaarsa gargaamna jennee ajandaan Teedii Afiroo dhufe eggasii namni yaadate jira mucaan abbaa manaa jalaa gudeedamte sun namni manicha maragu namni mana maragu sun namni dhuguma yaadate jira. Abbaan qananii reeffa mucaa isaanii irra dhaabatanii haqa mucaa kootii naa barbaadan jenne armeen kun ikkoo foolo leenca naa kennaan jenne taaptaabii naa godhaan jenne dhufanii yoo jabaatte daqiiqaa 10 haqa mucaa kootii isiniif waaqayyotti kennadhe jedhanii ba'anii sokkan. Maal taane yaa Oromoon istii achirratti fooroorsii miiliyoona meeqa funaannanne. Dhuguma wanta kana kan qindeesse tokko anadhaa tokko Hamzaadha. Maatiin akka isaan dhufan yoo jabaatte daqiiqaa 10 dhugaa isaanii waaqaaf uummata kanatti akka kennan waa'een birrii isin haasa'amne achirratti. Yaa uummata Oromoodhaan haqa mucaa kootii isiniif waaqatti kennareera jedhanii ba'anii sokkan. Kanuma dubbatan. Reeffa mucaa isaanii irra dhaabatanii haqa mucaa koo istiidiyoon ijoollee kanaa buraayyuu jira isinitti himaan. Haqa tokkoon isinitti himaa. Istiidiyoon ijoollee kana akkattaa sababa jiruuf qabeenyi ijoollee amma ammaatti harka poolisiidhaan hin to'atamne amman kaleessa informationii qabutti. Bilbilli ijoollee kana amma ammaatti harka poolisii hin jiru. Harka nama dhuunfaa yookaan harka takaraa sanaa jira. Mucaa kana gamada irraa kutanii akka sareetti namni ergasii achi dubbise iyyuu hin jiru. An keessan beeka ergite nyaate namni nan beeka jedhu dhufee natti haaba'oonaan. Jala deemee qoradhee informationii hundaa fudhadheeraan. Gamada irraa kutanii akka sareetti namni erga fannifame waraqati cittuun illee galmoofti. Namni dhaqee qoradheera jedhu natti haaba'u gadanaan. Waradaa 14 saansusii amma poolisii achitti bilbilee poolisiin Finfinnee dhimma hin qabani. Waan tokkoon isinitti himaa. Waan tokko iyyuu dhimma ittiin qaban erga ajjeesanii boo erga mucaan duutee booddee namni achii kaase tokko iyyuu hin jiru. Istiidiyoo ijoollee kanaa kaameraa maalii qabeenya isaanii poolisiin galmeessee waajjira poolisiitti hasa rakkabe tokko iyyuu hin jiru. Kana dubbanneem kana taasaameem maaliif bilbilaanii nama doorsisuun ammamaan mana nuun jiraannu keessatti shuutii si gochisiisaan maaliif ga'e kun akkoo haqadhaam. Erga suuraan abdataa du'e guyyaa 9 booddee namni bahee dubbate jira keenya hin jirum. Kaleessa dheengadda guyyaa 5 guyyaa 6 booddeen dubbatama jedhamee haqa baay'eedhaaf ajjeechaan baay'ee ta'ee amma ammaatti kan hin dubbatamne waan danuu jira. Ajandaan miidiyaa keenyaa guyyaa 5 guyyaa 6 booddee dagatamam. Dhugaan jiru waan tokkoon isinitti himaani. Ishi
Fooloorsii afacaaluun Amzaan tokkichoon fooloorsiidhaaf jedhanii birriidhaaf jedhanii maatii fidan miti harka keessaa fudhan haqa ijoollee kanaa immoo barbaadash. Namoonni siyaasatti oofaa jiru. Siyaasa miti yaa jara keenya. Miidiyaa kana gubbaa ta'anii dhageessanii jirtu. Joosiin mucaan jedhamu kun abbaan manaa ishee qabamee to'annaa seeraa jala oolaa jedhanii namni 6,800 osoo jiru nutti himani. Dhugaa mucaan kun qabaa, dhugaa haqa baatu adhiisu waaqa duwwaa beeka. Nuun isatti murteessaa hin jirru. Bineensi yookaan namni tokko osoo si biratti du'e garuu sa'aatii 24f to'annaa seeraa jala oolchaniitu maaltu ture jedhanii gaafatama ture. Dhiisaan nun sobinaa mucaan kun lakki maatii bira jira jennee dubbanne asii gadi baane. Oromo maaltu dubbiira kun? Maaltu warri irratti duulchisuu fide kan? Anqaamaan kaleessa deemee namoota tokko poolisota buraayyuusa ta'u namoota tokko qaamaan deemee dubbiseeran. Ijoollee faana tokkichuu hin beennu nu waan akkanaa quban qabnu nuun jedhani. Yaa Oromoo isa kanadha. Ani akka kooti jireenya maatii kootiin jireenya koon jiraadhaani. Muki tokko simbo ba'us haceen faa jiru, booniin faa jiru. Rakkoo hin qabu. Warroonni immoo ajandaa kana uumtanii bakka akkasidha jettanii kunoo isiniif dhiibneerra. Haqa mucaa kanaa nu baasaa. Nuun immoo taraa keenya Hacaaluunin asin booniinis Amzaanis callimnee isin ilaalla. Ajeeko, thank you. Itti fufaa haasaan galatoomi. Waa'ee laayivii dheengaddaarraa kaasee waa xiqqoo dubbadha. Dhaggeeffadhaa yaa jamaa. Akka booni akka tokkichoon jedhee an hojii mataa kootii nan qaba. Guyyaa tokko geemara ta'e tiiktookii irraa geemii taphadheen beekan. Dhimma geemiittis hin qabu. Fooloorsii na godhaa jedhee guyyaa tokko fooloo akkas hin kadhadhees hin beekan. Boonii shanya'uu deemnee akka keessa haayikoo tokkotti Finfinnee hafee kattaa deemnee achi baacaa fa'aa naggeeffachaa akka carraa wal agarree qursii nyaataa jiru itti goree dubbisee jira wajjin xiqqoo ture. Damee fa'aa ijoollota amboo dhufan Iyyaasuu fa'aa Joosii fa'aa ijoollee hedduu ture. Jara faana buna dhugaa turree wajjin turree sana booda damee wajjin mana seenne bakka waan goonu qabnudheen zimmidhee laayivii seene laayivii gaafan seene jedhu. Namni baay'ate boonaan faan gurbaan Dubaay dhufan jiru tokko dhufe yaadannoon faan dhufanii namoota eegdu dhufe ituma jedhu namni naannoo 5,000 6,000 ga'e achuma maaltu uumame eessa geessi namoonni biyya bakkee jiran reeffa ishee yookaan immoo amboo yeroo isheen geessu naqamte yeroo isheen geessu baakkoo yeroo isheen geessu gimbii yeroo isheen geessu dargaggoonni itti bahanii abooni isaanis illee makiinaa dhaabanii aboosisanii kunoo boonii bilaakiin jira aroo wajjin dawwallee haasaa turre. Kanadha wanti jiru malee ani foloo kee amma na barbaadee mitiyan. Foloo kee tiiktook irraa guyyaa tokko tiiktook irraa birrii mitiiti faayidaa waan tokko waan argadde hin qabu. Oromoo irraa waan barbaadu hin qaban. Nan beelee nannee bodhidees immoo gadi bee guyyaa tokko dubbadhee hin beeku. Waaqaaf galanna ta'u. Boonii naman itti siqee guyyaa tokko wajjin nyaadhee guyyaa 2-3 wajjin nyaadhee wajjin dhugee wajjin viidiyoo garaa hojjedhee beekudha. Naman baay'ee jaalladhudha. Naman kanaan dura 6-4 dura waa'ee ishee dubbataa ture sooshaal miidiyaa irratti. Sababa kanaaf jechadha malee. Maanta kan warra kaanii OBN'dhaan, EBS'dhaan, miidiyaa garaagaraatiin darba miidiyaa gurguddaadhaan. Inni kun immoo nama 5,000, 6,000, 7,000 iyyuu ijoollee kakaasee dargaggoota kakaasee booniin fa'aa kunoo booniidha. Booniinii fi aroon fa'aan cuuccaan fa'aa ijoolleen jijjiru makiinaa dhaabanii naqamte keessattis akka uummanni itti boosisaa turanii kun rakkoo maalii qaba moo gaafa sana foloo na goote qabda namni gaafa sana foloo na goote jirta tana foloo kenarraa kaafadhu. Ani immoo gaafa sana giiftii mana bane malee kunoo baacaan jira yaadannoon jira dameen jira kana naa godhaa jedhee tokko kana naa godhaa mitiiti eessa gaan jedhee hin dubbanne. Moodii sarootaan nama galchaa ture, boonaa fa'aa dubbataa ture, namoota gurguddoo ture, guddee faatu ture. Isinii gale kana achi deemtee as deemtanii ajandaa hin godhina. Ani kanarraa dubbachuu barbaadee miti tokkichoon gatii kaaseefidha. Galatoomaa isinii jedha namoonni itti fuftan jiran nan dubbadha. Ish ani waan xiqqoo dubbadheen ba'a hundi keessanii nagaan siniif haa ta'u. Waa'ee
waa'ee foloo irrattis ta'e waa'ee harmee ishee Hamzaan galgala laayivii irratti baasee waan tokko dubbatamaa jira. Waa'ee foloo yoo ta'e uummatuma kana miti amma ishee nama baleettiin keenya duuteetti hin kaatu kana booda. Kan nama du'eeyyuu dhaqanii kan foloo gochaa jiran isaan. Siigala amma miliyoona tokko galuuf jechaa jirti ishiin. Nun immoo foloo argachuufis miti. Foloon immoo akkasitti argama miti. Hojjannee dafqineeyyuu waan meeqa irratti gadhiisneeyyuu foloo gochaa jiran miti. Reeffa namaa irra teenyee mini kan foloon sassaabbatamu. Harmee ishee akkamitti laayivii irratti baasanii mucaashee awwaaltee mucaashee dhabdeetti. Dheengadda mataasaa itureef ishee asii gadi hin dhufiin. Mana namoota tokko seenii ilaalaan ture. Laayivii irratti sa'aatii muraasaa fi namni kan inni waa'ee ishee odeesse san booda xiqqoo ishee dhaggeeffadheen bakka xiqqoo sun dhaqee ilaala jedhee gaafa deemee seenee ilaalu waa'ee boonii dhiisanii hundumtuu yaada mataasaa daansii mataasaa irra jira. Siigala guyyaa lama hin kaleessa mataasaa waa'een ishee irraanfatameera. Arra mataasaa nutu kaasee hasaara malee inni promooshinii hojjetu promooshinii isaa hojjechaa waan meeqadha. Hundumtuu hojii mataasaatti deebi'eera. Hamzaan immoo Hamzaa caalu waan balleessitan tokko qabdu jedhee hin yaadu. Sababiin isaa armeen shaarra irratti baatee birrii funaanamuun wanta haqa jiru naa barbaadaa jechuun kun ikkoo yakka tokko hin qabu. Seera cabessi hin qabu. Bakka kana booddee boontuun hin galtu. Wanti jala muramee beekamuu qabu boontuun hin galtu. Garuu immoo dhugaan jiru haa ba'u. Armee ishee kana bukkee haa dhaabbannu. Isa jedhamuuf mucaan ol baase malee Hamzaan kaleessa tiiktaakarii reefuu jalqabe miti. Kana duradha kan inni jalqabee hojjechaa jiru. Reeffa namaarra dhaabbatame immoo miti kan foloon funaanamu. Isaan uummatuma kana miti ergi isheen duute maal akka isaan argatan Rabbi haa beeku. Kan dhaqee foloo gochaa jiru. Namni foloo kadhatee hin jiru. Dheengadda ababaa namni ababaa ergu mataasaa kun mana sadaqaa miti hin barbaadu hin erginaa kanis hin gochuu qabdan sheerii godhaa nama bukkee haa ga'u. Namni dhaqee reeffa ishee awwaaluu hin dandeenye amma deemee kan asirraan dhufee haa ilaalu. Namatti sheer godhaa firoonni ishee qaqqabuu hin dandeenye asirraan reeffa ishee haa ilaalan dheeyyaa kan ture Hamzaadha. Asirraan mini kan foloon funaannatamu. So kanan jechuu barbaade dhugaa dubbachuuf ammataan koos hin duukaan amma taa'ee haasa'ayya malee as keessaa ba'ee hojii mataa koon hojjedha. Viidiyoon hojjedhuun gadhiisa bakka promoshiniin hojjedheen gadhiisa sinii galaa sin duukaa taa'een akka kana taa'aa oola miti gaddaa oola miti. Armeen ishee asirratti baatee asirratti baasanii gargaarsi godhamuun dhugaa jiru naa barbaadaa jechuun immoo yakka tokko hin qabu. Dhugaa dubbachuuf guyyaa 2-3 booddee nuunis wanta biraatu dhufaa sanduukaadha kan nuufiin. Yoo argitaniitu ta'e reefu kana duwwaa miti wanti meeqa darbeera. Kan kana qananii irraati kaasee. Kanaafuu ani yaadan jechuu barbaadu warreen olola waa'ee foloo waa'ee malee tanii Hamzaa irratti yaacee wanta jecha garaagaraa